Hayyee daawwattoota fi hordoftoota keenya kan daawwataa jirtan qophii FNB Stuudioodha. Har'a konfiraansiin bareedaan dargaggoota kaaba Ameerikaatiin qophaa'ee waldaa Lord of Life Seaforth South Dakota keessatti haala bareedaa fi ho'aa ta'een geggeeffamaa jira. Haala kana konfiraansichaa kana ilaalchiseeti deddeemaan namoota tokko tokkoon gaafadha haala konfiraansichaa. Turtiin keessan hamma xumuratti nu wajjin haa ta'u isiniin jenna. Eebbifamaa. Hayyee nageenya siif haa ta'u maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Ani maqaan koo Gaaddisaadha. Gaaddisaa dhufeeraati Minisootaa irraa dhufe. Tolee, ani maqaan koo Dhalataa Baacaan jedhama. Asuma Seaforth South Dakotaan jiraadha. Maqaan kiyya Abdiin jedhama. Minneapolis Minisootaa irraa dhufe. Ani Hubeen jedhama. As Seaforth South Dakota irraa. Maqaan koo Tsaggaa Hirmas jedhama. Ani maqaan koo Ayyaantuu Tafarraan jedhama. Asuma Seaforth South Dakotaan jiraadha. Kennaa umuriin kan kee meeqa? 7. Waldaa keessatti tajaajiltaa miti? Maaliidhaan tajaajilta? Kiiboordii nan taphadhaa, nan faarfadhaa, CD hojjechuuf nan jira. Baay'ee gaariidha, mul'ata gaariidha. Keessattuu guyyaa har'aa konfiraansii waldaa dargaggoota kaaba Ameerikaatiin qophaa'e keessatti kiiboordii taphachuudhaan kan nu tajaajilaa ture daa'ima waggaa 7 maqaan isaa Kennaa jedhamudha. Kennaa addaa qaba. Maqaan kiyya Biqilaa. Eessa dhufte? Hayyee si arguutti baay'ee guddaan gammada. Mee gaafii tokko tokkoon si gaafadhaa haala konfiraansichaa yeroo kana ilaalchiseeti. Konfiraansiin guddaan dargaggoota kaaba Ameerikaatiin qophaa'e yeroo jalqabaatiif waldaa Lord of Life Oromoo Seaforth South Dakota keessatti haala bareedaadhaan gaggeeffamaa jira. Mee sagantaan kun haala kanaan qophaa'uu isaatiif maaltu sitti dhaga'ama? Anaan baay'ee gammachuu guddaa sanatti dhaga'ama. Sababni isaa dargaggootni baay'ee murteessoodha gara fuulduraatti. Abbootiin keenya rakkina baay'ee keessa darbanii wangeela nu biraan ga'anii har'a dargaggoota qabnu kan ammoo warra fuulduraatti warra booda dhufanitti dabarsuudhaa fi dargaggoota har'aa ijaaruutu dirqama nurra jira. Kanaaf sagantaan akkasii qophaa'uun baay'ee nama gammachiisa. Abdii namatti horan jedha. Konfiraansii kana ilaalchisee kan natti dhaga'amu baay'ee gammachuu guddaadha. Gammachuu natti dhaga'ame irrayyuu immoo konfiraansii kanaan eebban fudhadhee eebbi dhaloonni fudhataa jiranii. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kanaaf konfiraansiin kun baay'ee natti toleera. Gara fuulduraattis immoo akkuma kana akka inni itti fufutu baay'ee keessa koo jira. Konfiraansiin kun yeroo jalqabaatiif yookaan sagantaan dargaggootaa yeroo jalqabaaf waldaa Lord of Life Seaforth eegalu iyyuu malee iddoo biraatti eegalaa tureera. Garuu wanti dhaga'amu si'a baay'ee hin jalqabaa waggaa tokko yookaan waggaa 2 booda feelii akka inni ta'udha. Gara fuula duraatti sagantaan dargaggootaa kun baay'ee itti fufee akka inni adeemuuf dhaamsi ani qabu yoo jiraate dargaggoonni kun namoonni sagantaa kana hundeessan kadhannaadhaan sagalee waaqayyootiin akka duukaa adeeman hin jedha. Jalqaba irratti waaqayyoon guddaa godhee galateeffadha. Itti aansuudhaan charchii kana baay'ee guddaa galateeffachuu barbaada. Sababiin isaa tokkummaan dargaggoota kaaba Ameerikaa kuni tokkummaan dargaggoota kiristiyaanaa hin jiru. Isa kana jalqabuudhaaf immoo jalqabbii jiru kana mul'ata argatan kana waldaan cina dhaabbachuudhaan deeggaruudhaan hin hojjenna jedhanii fudhatanii akka kanatti aarsaa guddaa kaffalanii qopheessuun isaanii baay'ee namatti tola. So dargaggoonni immoo walitti dhufanii akka kanatti waaqayyoon waaqeffachuuni bara kana keessa keessumaa baay'ee murteessaa waan ta'eef baay'ee waan namatti toludha. Charchiis galateeffachuu nan barbaada. Isinillee warra naannoo kanaati haala jiru hundumaa mijeessaa turtanii ulfaadhaa jechuun barbaada. Sagantaan baay'ee bareedaa ture. Kanaan dura ji'a lamaan dura na fakkaata beeksifamaa ture. Garuu irratti hirmaadhee yaadeen beeku beektaa guyyaa waaqayyoo ta'e eema waaqayyoo ta'eet irra argameera. Kaleessa iyyuu iddoo biraatti hojiilee dalagaa adda addaa waan qabuuf hojiilee seenuuf jechuun hojii dhuunfaa hojjedha. Isa seenuuf ta'u haati manaa koo jechuudha. Maamaan deebii bakka dandeemtu naa jennaan karaa deebi'e. Yoo karaa deebi'u garuu baay'een gammadannaa sagantaa akkas hin seene ture.
nagara paarkii deemnetti yeroo waaqeffannu bagaa fi bakka waaqayyoo beekaadha jedhee gammadee baay'ee tokko. Baay'ee namatti tola baay'ee tokko gammadee jira. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama sagantaa baay'ee nama eebbisuudha. Dargaggoota hundumtuu akkasumatu dhufanii hirmaatanii sagantaan baay'ee hawwuudha. Baay'ee namatti tola baay'ee eebbifamaa jirra. Dhugaa sitti sagantaan kana baay'ee natti tole. Connectionii nama akkas waliif fiduu fi nama Seattle, California, warra achi dhufu waliif finnee connectionii akka nama tokko taane suni baay'ee naa tole. Ammallee gammachuun natti dhagame worshipii kana as dhufuun naa fi waan guddoo. Anaan baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqeffannaa isaa haala jiru jaalala jiru waan hunduma isaa akkaataa ittiin dargaggoonni wajjin walitti dhufanii aktiviitiin jiru hundumti isaatu anaan baay'ee tokko na gammachiisa. Gammachiisuu keessayyuu darbee biyya na yaadachiisuutti jira. Gooftaan ulfaatu baay'ee itti gammada. Mee faarfannaa kan kee keessa tokko nu faarfattaa? Faarfannaa faarfattu keessa mee faarfannaa tokko nu faarfadhu mee? Sinjalada gooftaa koo sinjalada gooftaa koo sinjalada ani sinjalada ani. Wow, actually sagalee baay'ee bareedaa qabda. Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu, waaqayyo kanuma caalaa si haa guddisu. Siin jedhaa eebbifame. Si arguutti baay'ee gammadeera. Maqaan koo Amaanu'eel Wadaajoo Waldaa Afaan Oromoo Siyaatil irraa. Dhugicha lallabii karaa dhugaan jireenyi inni jireenya laatu hangafichi nagaa sun innichi nagaa baatu inni dukkana ibsee barii fidu namaa fi inni deebii isaa qabu rakkoof yaaddoo maraa fi inni araaraan beekamu waaqni garaa jaalalaa gocni dhugaa suni innichi hundaafifu mootiin bara baraa tokkichi du'amu teessoon isaa kabajamu gootichi onnee jaalalaa nama hundaaf amanamu inni dhugee hadhooftuu inni baate geellaa cubbuu hojjetee hin qabu dhala namaaf eelaa raajii ergamootaan kan dubbatuuf callisu dubbii afaan isaatiinis hojiin kan mul'isu uumama hundumaan waaqni waaqeffamu waaqni samii fi dachii masiin deebi'ee dhufu Yesuus waaqa keenyaadha biyya lafaaf haifu. Jedhii lallabii isaa hin callisiin dandeessee boruu hin jedhiin guyyaa boriif of keessee ka'i fiigii qaqqabii dhaloota dhumaa jiru isa daakee daddafaqu waan jaallatuuf fedhu isa dhimmee bukeessee summii nyaachuuf tolfatu waan ijatti hin tolle qaanis malee hojjetu beekumsa aduu gadiin isa gooftaa wallaalee jireenyi hafuura isaa harkaa cabee wal caalee. Nabdiin qabu keessi laphee isaatis ona duwwaa ta'ee yoomiif teessa obbolee atis obboleetti lubbuu baddeef ka'e hituun galgalaa'iin waamichi kees ga'ee nu biraan godaaniin. Egaa ijaaf gurra miila wangeelaa ta'e fiige hamma dandeessu caccabse riqicha isaa daandii du'atti geessu akka ergamoota gooftaa warra dhugaaf of laatee dubbicha olii dhufeef lubbuu qabu laate akka abboota darbanii. Atis lallabi isaa seenaa isaanis qoradhu seenaan onnee siif cimsaa akka onis musna siif akka hiikaa awwaajii akka guddinaa tumsaa akka bal'inaa raajii akka asteer gannoofaa warra honneen jajjabaa akka macaafa keenyaa hiiktuu cufaa waamaraa faayisaan biyya lafaa mootiin bara baraa harki isaa diriiree ardii mara ga'uusaa deemiti lallabii har'a gooftaan siin qabaa. Imaanaa wareegamaa abboota warra durii isaan warra dhugaaf jedhanii namaan uffatan xurii gatii morma Yohaannis imaanaa Isxifaanos gatii du'a Maatiyos imaanaa Jaal Phaawulos gatii du'a goototaa warra kanaaf du'anii dhugaa hin ajjeesnurraa warra bakka bu'anii aarsaa lubbuuf mormaan dhaloota dhaalchisan seenaan hin dagatu galmeen gubbaa waaqaa laabataaf riqichaa wangeela dubbata. Wangeelichi kunoo misraachoo nagaati fayyina biyya lafaa seera bara baraati.
sirreessaa haalaaf yeroo guuchisaa hir'uu fakuu qajeelchaa karaa dabaa riqicha laga rakkoo ibsaa gaafa dukkanaa dhadhaabbatannaaf irkoo guuchisaa hir'uu namaa maannaa bara rakkinaa gaafa namaan gataman sanamee fira gaafa salphinaa in ossa mudaa namaa kana lagaan lafa fee faayisaa madaalaphee dhidhiibbaa caba lafee suphita miilla kaayyoo isa dhugaaf naafate jedhiiti lallabii isa ifuma isaa mul'isaa dhaloota dhumuuf jiru baasi dukkana keessaa. Maasaa kee misoomsi tottolchuuf qixeessi addunyaa seegaam firii isaa nyaachuu fi biiftuu ta'e mul'adhu ardii lafaaf ifi hiyyeessaaf dubbadhu karaa dhugaatti himi. Hoolan akkam banneem tiksituu dhabanii oolteen bulin maaloo dubbicha lallabii. Eenyummaa namni jibbee dhiise namaaf jaallataa dhimma kan isaas godhatee dhimma namaaf dhaabataa burqaa jireenya kennu burqisiisa of keessaa lubbuu namaaf jireenya sooranni sagaleessaa. Jirma sirriidha inni kan damee cime baatu biddeen jireenya dhugaas ammatee namaaf laatu bishaan inni kennurraa kan dhugun dheebotu biddeen isaas kan nyaatu tasa beelliin argatu. Burqituun jireenya dhugaa barruu harkasaatii burqaa jedhii lallabi isaa haballatu wangeelli addunyaan hin dhaalamiin ormootaan sakaalamtee dhugaaf of wareegii dhugaadhaaf waamamte. Baay'ee gaariidha. Keessattuu fakkeenyaaf dargaggoonni yeroo baay'ee biyya keenya keessa Itoophiyaa keessatti kennaa adda addaatiin waaqayyoon tajaajilu hin faarfatu hin lallabu kallattii adda addaatiin mana waaqayyoo hin tajaajilu. Garuu dargaggoonni tokko tokko gaafa gara Ameerikaa kan dhufan ammoo jireenyi biizii isaan godhee wangeela isaanii lafa kaa'anii iddoo adda addaatti argamu. Dargaggoota akkana kana akkamitti qabuun danda'ama? Akkamitti gara mana waaqayyootti deebisuun danda'ama jettee yaadda? Yaa thank you. Na maalinni maalis fakkaata baay'ee tokko anini Itoophiyaatti yeroo Itoophiyaa full time tajaajila dargaggoonni achittis rakkisaadha amma yeroo ammaa kanatti jechuun addunyaan yaa'u safara tokko mandara tokko ta'ee jedhama yeroo ammaa kanatti jechuun interneetiin jira yeroo kanatti garuu dargaggoonni waldaa keessatti jiran malee garaa isaanii hin jiran jechuun ni argamu. Garuu addunyaa kana jechuun gara addunyaatti deebi'uu jiru muraasni jechuudha. An garuu yeroo Ameerikaa dhufu maalis fakkaata Ameerikaatti kanatti himame waan biraati jechuun yeroo Ameerikaa deemtu hafuura eeggattaa እና jabaadhu naan jedhan anis baay'ee sodaataa dhufe garuu wanti namni as naan jedhe sun hin taane narratti jechuun amma kaleessatti ilaalaa ture kaleessa Ameerikaa hin fakkaatu. Hafuurri waaqaa jechuun Ameerikaa keessatti namnis baay'ee waan hin jirruuf agana hunda hafuurri yookiin ammoo waaqeffannaa baay'ee hin jirtu. Garuu kaleessa kan arge maalinni dhugaa waaqaa dubbachuuf Ameerikaa keessatti hundeen biyya fakkaata biyya keenya jechuudha. Innaa ibiddi amma jalqabe kun akka itti fufu abdiin guddaa qaba. Nurraallee kan eegamu maalinni amma fakkeenyaaf taaraqaan waaqayyo isaa eebbisu isin dhufeet mul'ata isaati na fakkaata. Wanti kun itti fufuu qaba jedhee yaada. Jechuun tokkoffaan isteeta kanattis hojii guddaa akka hojjennaa hojii baay'ee qabna. Itti aansuudhaan immoo walitti gurmaa'uudhaan hojii guddaa nurraa eegama. Baay'een gammadee dammoo dargaggoonni ijoolleen asii argamanii baqqaan akkam jedhee akka ibsu beeku baay'een gammade. Baay'ee tokko natti toleera baay'ee tokko gammadee jira. Eebbifamaa. Yaa baay'ee gaariidha ergaa baay'ee bareedaa ta'e tokko nu dabarsitee. Akkuma beeknu biyyi kun biyya Ameerikaati. Biyya Ameerikaa nama hundumtuu hojii hojjetee jiraata. Of jiraachisuutu irra jira. Kanaan achi cal jedhee namni lafaa ka'ee hin jiraatu. Yookaan nama bira jiraatee hin jiraatu biyya kanaati. Hundumtuu ba'ee galaa horii barbaachisa. Baasii qabachuudha. Baasii kana hundumaa gochuudhaaf immoo yerootu dhibaa. Yeroon baay'ee mi'aadha biyya kana keessatti. Dargaggooti keenya immoo yeroo kana itti gargaaramanii horii ittiin argamsiisuutu irra moo itti tola waldoota kiristaanaa keessatti qooda fudhatanii hojii hojjechuurra. Kana walitti qabuun salphaadha tun ta'ini jalqabuun isaa wanta guddaadha itti nama naan. Dargaggooti keenya immoo mana waaqayyoo keessatti jabaachuun bu'aa namaaf argisiisa malee wanta namatti hir'isu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf dargaggooti keenya baay'ee jabaachuutu irra jira. Waldaa kiristaanaa keessatti qabamuudhaaf immoo kan nuyi gochuun irra jiru dargaggoota akkasii kana mana waaqayyootti fiduudhaaf wantoota dargaggoota harkisan hojjechuu danda'utu nurra jira. Nuyi amma akkuma yeroo durii abbootiin keenya akaakayyuun keenya yaadanitti yaaduun nurra hin jiraatu. Akka dargaggootni yaadanitti yaadne maaltu dargaggoota kanaaf barbaachisa gara fuulduraattis immoo maaltu isaan tarkaanfachiisuu danda'a jedhu seeraan yaadnee qopheessuu
uummata kana warra dargaggoota kana wanta harkisu gochuudhaani sagantaa akkasii jajjabeessuun irra jiran jedhee yaada. Keessattuu fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessatti dargaggoonni yeroo baay'ee tajaajilanii waldaa keessatti kennaa adda addaatiin tajaajilu faarfannaa lallabaan kallattii adda addaatiin waldaa keessatti hin tajaajilu. Dargaggoonni akkasumas ammoo yeroo biyya keenya irraa gara Ameerikaa kana dhufan ammoo wantoonni adda addaa isaan qabee hojiin isaan qabee jireenyi biizii isaan godheeti tajaajila irraa xiqqoon fagaatu beektaa. Dargaggoota kana ammoo akkamitti gara waldaa deebisuun danda'ama? Maal gochuu qabu dargaggoonni kun ammoo? Gaaffii bareedaa naa kaaste. Isa jalqabaa namni kan inni beekuu qabu yeroo gara biyya Ameerikaa dhufu namni siistama sana keessatti adjust of godhee jireenya isaa mo'achuudhaaf inni fiigu akkuma fiiguu jiru beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee booddeen lallaba, booddeen tajaajila, booddeen waaqeffadhaa, booddeen waldaan naqa inni jedhamu jireenya namaa keessatti dhiibbaa guddaa uuma. Hafuura namaa kan ajjeesu isadha. Kanaaf yeroo Waaqayyo sii kenne sa'aatii 24 keessaa isuma keessaa baastee Waaqayyoof kennuu hin dandeessaa sii galee. Fakkeenyaaf kurnoo yoo fudhatte maallaqa Waaqayyo sii kenne hojjedhuus argadhu maalis haa ta'u hojjechuu keenya dura fayyaatu dursaa fayyaa sana Waaqayyotu sii kenne. So achi keessaa maallaquma qabdu keessaatii Waaqayyoof kurnoo baasta. So yeroo maqabdu keessaa yeroo baasuun sirra jiraata sii galee. So namoonni tajaajila guddaa kan tajaajilaa turan gara biyya kanaa gaafa dhufanii jireenya wajjin fiiguun barnoota wajjin fiiguun wantoota garaagaraa yeroo isaan fuudhee fiiguu agarra. So namni hundumtuu murteeffachuutu irra jiraata. Murteessee biyya lafaa kanarraa guyyaa tokko darbuuf jirra. Wanti nuun beekuu qabnu kanaaf inni nuun fiigaa fi jirru kun nu dhiisee guyyaa tokko godaanuun isaa hin oolu waan ta'eef isan dabarre sana waaqessuudhaaf maal gochuu qabna? Yeroo nu Waaqayyo nuu kenne keessaa yeroo baasne tajaajilu Waaqayyoon kadhachuu dargaggooti immoo akkanatti walitti dhufnee wal jajjabeessuu dogoggora kaleessa abboonni dogoggorree akka hin dabarree fi har'a irratti hojjechuu danda'u qabna isa jedhuun jabeessee dubbachuu barbaada. Yoo akkas ta'e sirrachuu danda'a. Dargaggoota hedduu waldaa keessatti argina gaafa isaan waldaa keessatti hojjetanii yeroo isaanii laatanii yeroo dheeraafaa fudhatanii hojii Waaqayyoo gaafa hojjetaniin argina. Biyya kana keessatti immoo wanta akkasii hin jiru. Garaagarummaan isaa biyyatti namni akkanatti waan itti qabamu hin jiru waan ta'eef biyya kanaa immoo namni hundumtuu hojjechuun dirqama yoo hojjete kan biilii ofiitii kaffalu waan baay'eetu jira namoonni biyya kana keessa jiraatanii. Kanarraa kan ka'een garaagarummaa kanarraa kan ka'een namoonni baay'een dhufanii gaafa chaalenjii kana keessa galanii hin dhiisu jechuudha. Kan isaan dhiisanii waldaadha tajaajilaa sa'aatiin qaban waan ta'eef akka yaada kootti akkamittiin isaan qabna kan jedhuu fi aniifsi dargaggoonni iddoo kanatti argamnu fakkeenya ta'uudhaa fi tokko dargaggoonni hojiitti qabamaniiti barumsatti qabamanii mana faa dhaabbatanii gaa'ela godhatanii kanatti qabamaniiti nuun garuu kana gaararraatti Waaqayyoon tajaajiluun hin danda'ama yeroo keenya laachuun hin danda'ama birrii laachuu duwwaa miti yeroo keenyarraas Waaqayyo hin barbaada waan ta'eef yeroo keenya aarsaa goonee isaaniif warra dargaggoota kan biraatiif fakkeenya ta'u utuma maatiifaa qabnu utuu barumsa faadhannu hojii mataa keenyaa otoo hojjennu laayifii mataa keenyaa otoo adeemsifnu tajaajiluun hin danda'ama Waaqayyoof hojjechuun hin danda'ama sa'aatii keenya laachuun hin danda'ama kun dirqama kooti jennee akkuma hojii keenya paanchiinii sa'aatiitti goonu sa'aatii jennetti argamnee mana Waaqayyo akkuma paanchiinii goonu sanatti akkuma baasii keenya sodaannee manaajara keenya faa sodaanneet yerootti argamnu Waaqayyoon sodaamnee yerootti argamnee hojii Waaqayyoo hojjechuu hin dandeenya jedha. Jabaachuu qabu dargaggoonni biyya kana keessa biyya lafaa keessa kan badan baay'eetu jiru. Kennaan garaagaraa irra kan jiru. Ayyaanni gurguddaan irra kan jiru. Kanaafi isaaniin kakaasuu qabna. Yeroon kun yeroo ka'umsaati. In hojjenna immoo Waaqayyo immoo jijjiirama guddaa fida jedhee nyaata. Dargaggoota kana gara mana Waaqayyootti kan ittiin deebisanii inni jalqabaa sagalee Waaqayyooti. Namni sagalee Waaqayyoo dhaloota kana nyaachisu tokko jiraachuu qaba. Dargaggoota deemee gorsuudhaan walitti qabuudhaan daandii jireenyaa sana namatti agarsiisu sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan itti agarsiisuudhaan maaliif biyya kana keessaa akkuma tamma jette hojiin fedhiin foonii ofii wanti garaagaraa wanti mana Waaqayyoo keessaa kan nama harkisu wanta baay'eetu jira. Isa kana immoo kan ittiin mo'atan hafuura Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyoo immoo kan nama keessatti uumu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudha sagalee Waaqayyootti jiraachuudha. Kanaaf barsiisni dargaggoota baay'ee murteessaadhaan jedha. Barsiisarra darbee immoo kadhannaan namni dargaggeessi tokko akka inni Waaqayyoon kadhatu itti hima. Waaqayyoon hin kadhatta taanaanii jireenya kee keessatti Waaqayyo wajjin hin dubbatta yoo ta'e
seexanni sirratti aboon qabu sii gala. Kanaaf dargaggeessi tokko biyya lafaa keessatti akka hin kufneef yookaan akka kaleessuma dheengadda biyya keessa gaafa ture humna waaqayyo hafuurri waaqayyo wajjiniin mul'achaa ture ammas darbee akka inni wajjiniin mul'atuu fi fuula waaqayyo duratti gadi jedhee waaqayyo wajjin dubbachuun baay'ee murteessaadha jedha. Dargaggooti keenya kan isaan gara biyya lafaatti deebi'an kan isaan charchii keessatti hin qabamneef tokkoffaanii nama ofitti qabu yookiin hojii kooti jedhee responsibility isaa fudhatee ijoollee kana follow up godhuun qabanii namni baay'ee maybe charchii sodaachuu danda'u namatti siqanii nan tajaajila jedhanii nama gaafachuu fi so charchiin ofiiseetii akka mataa seetiitti iddoo buutee waan jirtuu fi saba kana ijoollee kana ofitti qabdee gorsuudhaan kadhachuufiidhaan ofitti qabanii kennaa isaan qaban gaafatanii gara charchiitti qabuun hin danda'ama deeyyaa. Baay'ee gaariidha. Turtii walii qaban baay'ee galatoomii yoo ergaa wayii qabaatte dargaggootaafis ta'ee namoota kaawwaniif ergaan kee dabarfachuu dandeessaa? Yaa ergaan ni qabu. Galatoomaan jedha warri Saawus Daakotaa jirtanii sagantaa akkasii sagantaa baay'ee nama hawwatu sagantaa akka biyya Ameerikaatti yeroo jalqabaadhaaf sagantaa guddaan akkasii qophaa'ee kan biyya hundumaa waldoota hundumaa namoota baay'een argaa ture waldoota adda addaarraa biyyoota isteetota adda addaarraa kan dhufanii gara fuulduraas immoo sagantaan akkasii kun jabaattee itti fufuutu irra jira. Dargaggooti keenya immoo kottaa keessatti qooda fudhadhaa yeroo wantoota akkasii dadhabanii qopheessanii cal jettanii achi teessanii ilaalnaati kottaa keessatti qooda fudhadhaa isin ta'a argama namni kan biraan qopheessitu hin ta'ini isinis warra qopheessan keessaa tokko ta'aati argama jechuun barbaada guddaa galatamaa. Mee dhumarratti ammoo ergaa qabdoo jiraate dargaggootaafis ta'ee namoota kaawwaniifis ergaa waliigalaa qabdoo jiraate dabarfachuu hin dandeetta sin jedha. Tole tarii interview kana namoonni ilaalan yoo jiraatan dhaamsan dabarsuu barbaadu nun dargaggoonni kiristoosiif hojjechuu hin dandeenya ani wangeelaaf jira yoo jenne waaqayyoof hojii hojjechuu ni dandeenya murtoo mataa keenyaa barbaada warri amma konfiraansii kana hirmaachuu dhufne hojii kan biraa hojjechuu dhimma mataa keenyaa deemuu hin dandeenya turre opshinoota waaqayyoo biyya lafaa kana irratti nu kenne keessaa filannee waaqayyoon tajaajiluuf waaqayyoon waaqessuun isa guddaadha waan ta'eef iddoon taanitti argamuurraa iddoo wantoota hin barbaachisne keessa ooluurra waaqayyoon waaqessuu filachuun murteessaa waan ta'eef dargaggoonni bara kana jabaannee wangeela halallabnu dhaloota gara mootummaa waaqayyootti hafinnu mootummaa dukkanaa keessaa dhaloota hanne boojinee gara kanatti hafinnuun isiniin jechuu barbaada. Dargaggootaaf dhaamsan qabu mana waaqayyoo keessa eebba guddaa jira. Biyya kanatti dargaggoonni bakka adda addaa ooluu danda'u kilabiin garaagaraa wanti garaagaraa mul'achuu danda'a bakkee kana keessaa wanti namatti urgaa wanta ofitti nama harkisu wanta baay'ee jira wanta ofitti nama harkisu kanaan harkifamuu otoo hin taane gara mana waaqayyootti sababiin isaa kan yeroo muraasaati inni bakkee keessaa immoo urgaa ofitti nama harkisu kun bakka kanuma yeroo muraasaati kan jireenya bara baraa isa ta'e garuu eebba isa hin darbine bor nuti har'a dargaggoota gaa'ela keetiif bor eebba kan ta'u jireenya kan ta'u jireenya gaarii har'a jiraatte waaqayyo wajjin deemudha. Gaarii namatti fakkaachuu danda'a waan baay'ee gaarii namatti fakkaachuu danda'a wanti bakkee kana keessaa ilaalamu garuu gaarii miti. Gaarummaan isaa kan yeroo muraasaati. Isa kana dargaggoonni jala sararanii beekuu irra jiraata. Jireenya gaarii har'a bakkeetti jiraachaa jiran kun kan yeroo muraasaati. Garuu mana waaqayyoo keessa dhaabbatanii dhufanii gaafa waaqayyoodhaaf hojjetanii darbanii kan argatan galaa gara fuulduraatti jireenya isaaniitiif kan argatanidha. Kanaaf gara fuulduraatti jireenya gaarii tokko eebba gaarii tokko jiraachuudhaaf har'a mana waaqayyoo keessa filannoo isaanii haa godhatanii isaanii jedha. Keessattuu atama fakkeenyaaf faarfanoota baay'ee hojjettee kophaa kan keessa maatii kan kee wajjin hojjettee gadhiifteetta. Mee faarfanaa kee keessa mee muraasa nu jetta? Amanamaadha waaqayyoon amanamaadha. Amanamaadha Yesuuseen amanamaadha. Amanamaadha waaqayyoon amanamaadha. Amanamaadha waaqayyoon amanamaadha. Amanamaadha Yesuuseen amanamaadha. Amanamaadha waaqayyoon amanamaadha. Amanamaadha waaqayyoon amanamaadha. Amanamaadha Yesuuseen amanamaadha. Amanamaadha
waaqayyoon amaana mara. Holy
Yesuusin amaana maara. Amaana maara. Waaqayyoon amaana maara.